keenya sirba Adem Ahmed Davis jedhuga daawwattanii walitti deebineetii jirra. Egaa sirba kana keessa sirba baay'ee bareedaa isinis akkatti bohaartan abdii qabna. Egaa sirbi yoo hojjetamu sagalee qofa osoo hin ta'in keessa isaa diraamaan ergaa dabarsan hedduudha kan jiran jechuudha. Sirba Adem kana keessatti immoo egaa Ahmed Davis kan jedhu aadaa guutuu duudhaa akkasumas nyaata aadaa uffannaa aadaa hedduudha kan isin ilaaltan jechuudha. Egaa yeroo baay'ee namoonni keessaayyuu sirba sagalee qofaa yookiin shubbisa qofaa yerootti agarsiisanidha kan jiru jechuudha. Achi keessatti Adem wanti nuti kaasuu barbaade sirboonni hedduun yeroo sirbaman shubbisaan qofaan yerootti shubbisu kan dhaabbatee sirbu namichi sun uffannaadhuma jijjiiree yerootti sirbuudha kan agarruun. Garuu sirboota kee keessatti garuu waan hedduudha kan agarreeni. Mee kun yeroo ammaan kana wantoonni nuti arginu sirboonni hedduun of keessaa diraamaa hin qaban. Gochaan yerootti agarsiisanidha. Amma sirba kee keessaa fakkeenyaaf Abbabeetoo yoo kaasne yeroo ishee yaaddu yeroo ishee midhaan tontuu waan numtisaa taateen ati dubbattuu fi gochisuun wal fakkaataadha. Mee kanaan wal qabsiistee sirboota yeroo ammaa sirbamaa jiran kiliipota yeroo ammaa bahaa jiran kanaaf immoo ergaa natti dabarsitu maal fakkaata? Akkan ani hubadhutti namni tokko gaafa sirba tokko aadaas yoo jenne seenaa hima fakkeenyaaf aadaa fi afaan wal qabatu yeroo baay'ee seenaa wajjin. Gaafa kana jennu kilipii gaafa hojjennu akka ani hubadhutti wantoota kanneen guuttatu qaba. Fakkeenyaaf isteejii irratti waan sana agarsiisuuf rakkachuu dandeessa. Stage performance yoo dhiyeessitu jechuudha. Gaafa kilipii waraabdummoo capture gootu scriptii waan kana asirratti barraa'uu qaba. Aadaas haa ta'u seenaa uummata sanii waa hedduu yoo scriptiin barreessin wanti sun yaada san waraabuu hin dandeessu seelaa bittinnaa. Namni sirba san fidu sun ogummaa kana qabaachuu dhiisuu danda'a. Namoota dandeessii qaban asirratti namoota daarektii isa godhan barbaachisaadha. Namni ogummaa garaagaraa qaba jechuudha. Namni tokko weellisuu danda'a waan san daarektii gochuu danda'u dhiisuu danda'a. Kanaafuu ogummaa keenya kana yoo qoodaa abbaa isa ilaallatuuf yoo kennite wanti sun gabbataa deema jechuudha. Waan namoota nama tokkoon hojjetu nama tokkoo ta'a. Akkuma dhibbataa deema jechuudha. Ilaalchi namaa akkaataan viiyuun namni ittiin hubatu garaagara. Kanaafuu ogummaa qabdas sheera gochaa yoo deemte waan namni danda'u irratti nama danda'u sana yoo kennite. Fakkeenyaaf amma scriptii tokko haga barreessu nan qaba. Namni caalaa immoo dandeettii san qabu jira. Namoota isa wajjin mari'atu yookaan namoota sanii kennu. Wanni sun bifa saniin gabbataa deemuu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'uu qaba? Akkuma namni sun scriptii itti barreessite jechuudha. Kanaafuu namni ni filata. Fakkeen hojiin daarektii isaa gaarii ta'e storytellerii waan ta'e seenaa guutuu inni himu wanta itti hojjette sun ni hima jechuudha. Akkasumas immoo fudhatamni isaas hawaasa biratti illee kanaan adda ba'a jechuudha. Kanaafuu wanni nu gorsinu hin jiru maaliif hojiin bifa kanaan guutuu ta'e hojjetamu hawaasa biratti fudhatama argata jechuudha. Hawaasni adda baafataa deema. Akka nama tokkotti kan gorsinu yoo xiqqaate akkuma referensiin jedhe san sirbi tokko waan amma reef sadii sin jeesan guuttachuu qaba. Seenaa dubbachuu qaba. Aadaa san qixa sirriidha waan san qabatamaan ibsuu qaba. Guddina of duraallee agarsiisuu qaba jechuudha tokko kallattii kaa'u qaba. Keessattuu innumtuu aadaan miidhagina qaba. Even odoo sirriitti iyyuu daarektii gochuu baatte meeshaa faaya uummata hawaasa keessa jiru san qixa sirriidhaan gad baafte. An amma gaafa tiree hojjedhu maaliif buuchoo na barbaachise yoo jedhee yaadu buuchoon yeroo ammaatti hin jiru. Sadarkaa ammaatti gaafa tiree yaadu waa'ee buuchoo seenaa gaafa yaadu jechuudha. Seenaa kana gaafa yaadu of duuba deebi'uu si barbaachisa. Of duuba gaafa deebitu tireen dura akkamitti sirbama? Akka ammaan namni sirbu osoo hin taane dura akkamitti sirbama ture? Abboonni keenya akkamitti sirbaa turan? Meeshaan isaan immoo itti fayyadamne isaa kan fa'a. Akka ammaa kana osoo hin taane kabalaadha moo buuchoo wanni duubatti na deebiseef buuchoo akka haaratti hojjechuun duubatti na deebiseef seenaa santu duubatti si deebise jechuudha. Achirraa dhufte. Dur buuchoodhaan sirban jechuudha. Osoo akka amma kabalaa dura buuchootu ture. Gaafa loonitti irraa kan hojjetamu akka karaa saayinsiitti riitmikaal yookaan riitmii akka qabu harkarra jira. Rukuttaa isaanii kan ittiin eeggatan. Wanti percussion jedhama. Akka saayinsii ammaatti yoo deemu percussion keessatti
galee jechuudha wanti sun. Seenaa sana himuudhaaf buuchuu sanatti kan deebine kanaaf waan sadiin kana keessa darbuu barbaachisaa kan jenne uffata irratti illee akkasumatti of eeggannoon barbaachisaa. Kanaaf dhiifama osoo dubbattu keessaayyuu amma huccuun aadaa achirratti uffatame baay'inaan namarratti hin jiru yeroo ammaa kana keessa uffata arsii yoo jedhame uffatuma wandabbeen kun hodhameetidha kan inni jiru keessa warri dhiirotaa kan achirratti fayyadaman. Mee huccuu kana yoo haala kamiin akkamitti qopheessitame? Amma uffanni kun gonfaa jedhama uffata turaadha. Amma xiqqoo bahaa dhufe malee dura baay'ee hin mul'atu. Eersa karaa arsii lixaatti hojjetamu naannoo Rift Valley kana fa'aa gara Kofalee Qoree Rift Valley keessatti argama. Uffanni suni badaa dhufee ture garuu kilippiin nus gaafa waan tokko promoot goonu waan sanis promoot hojii goona jechuudha. Butta barsiisaa turanii akkasumas aadaa irratti na baay'ee hojjetaa turanii boonsamu fa'a namootan aadaa irratti hojjetan kanneen gaafachuudhaan uffanni sun bahuu danda'a jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa wantoota baay'ee kaasneetidha kan nuti jirru. Namoonni keessaayyuu egaa kilippiin afaan Oromoo amma yeroo ammaa kana guddateera jedhanii egaa kan isaan dubbatanii kilippiin tokko guddate kan isa jechisiisu. Baay'ina isaati moo kwaalitii yookiin qulqullina kilippiin sun qabu moo namoonni achirratti hojjetanii hojii gaarii hojjetaniiru kan jechisiisu baay'achuu kilippii sanaa yookiin baay'achuu sirbaati moo qulqullina hojii sanaati mee baay'eedha kan jechisiisu yookiin guddateera sadarkaarra ga'uu malurra ga'eera kan jechisiisu. Dhugaadha. Amma kan guddate kan jennu yeroo baay'ee namni maal ilaala har'aaf kalee wal bira qabaate. Har'aaf kalee wal bira qabu fakkeenyaaf dur kaameraan dijitaaliin hin turre. Har'ammoo kaameraa dijitaaliitu jira wantoota hedduutu jira. Amma namni raaflii gubbarra olaalle guddate jechuun jedha amma namni harka caalan. Maaliif kaameraan dijitaaliidha. Kwaalitiin isaanis haayidha. Kaleessaaf har'a wal bira qabne wanti kun wal qixaa miti. Kanarraa kaanee hanga tokko fuuldura deemee jechuu dandeenya. Akkasumas immoo teekinooloojiiwwan adda addaa daddabalamaa jiru. Karaa muuziqaatiinis ta'e, karaa kaameraatiinis ta'e. Namnis immoo akkasuma akkaataan itti fayyadamu akkuma teekinooloojiin dabalamaa deemus guddina keessatti waan inni fidu waa hedduu jira jechuudha. Kaleessarraa jijjiirama guddatu jira. Kanaafi guddate jechee sadarkaa dhumarra gahee jechuu hin dandeenyu. Jijjiirama guddaa keessa jira artiin kennas. Nu qofa osoo hin ta'in addunyaan kamiyyuu waa tokkorraa ka'eeti yeroo tokko keessatti takkaan hin guddanne. Bara artiin itti yeroo malee itti guddate jira. Jijjiirama guddaa reenasansi kan jedhamu kan jijjiirama barri itti fide jira. Nus immoo amma jaarraa akka naannoo akka biyya keenyatti yeroo immoo sochiin artii gaarii ta'aa jiru karaa teekinooloojiitiin kaameraadhaan haala sirbaatiin illee globalizeeshinii keessa jirra waan ta'eef wantoonni jijjiirama guddaa fidaa jiran jiru jechuudha. Guutumaan guutuutti guddate jennee jala muruu hin dandeenyu jijjiirama guddaarra jira. Guddachaa jira hojii gaariidha. Maarree guddachuun isaas egaa hanqinni isaas akkuma jirutti ta'e cimni isaas akkuma jirutti ta'e sadarkaarra ga'uu malurra ga'eera amma takka deeme takka anfateera jennee aada barruqa. Jechuun dandeenya maaliif dhaabbatan qabu. Hojiin artii yeroo yeroodhaan waan haarawatu dhufaa yeroo yeroodhaan waan jijjiirama argita. Waan barana Toophiidha jettee bara dhufu wanti sun waan haaraawatu dhufa waan ta'eef wanti sun gadi baadee. Kanaafuu maaliif yeroo waan continuously waan itti deemu waan fufaa deemu waan ta'eef guddatee jira jechuu hin dandeenyu hin guddanne illee jechuu hin dandeenyu jijjiirama guddaa keessa jira yeroo ammaa keessatti guddachaa jira jenneedha. Bifa sanii yoo deemne gaariidha. Baay'ee gaariidha Adam. Mee amma immoo garuma jireenya dhuunfaa keetiitti si deebisa. Ati mana keessa weellistuudha. Atis weellisaadha. Akkami wanti kun maatiidhuma walii galtaniiti moo ishiinis weellistuudhuma taateetu argatte moo mee akkami erguma walitti dhuftanii ishiinis gara weelluutti dhufte moo mee akkami nuuf kaasime? Anis gaafa dhufe jalqaba wal kan dhufe hireedha. Hiree jennu nuti isinis aadaa uummata keenyaa aadaa Karrayyuu qabattee dhufte. Anis mootuu Arsii aadaa Arsii bakka bu'een dhufe yeroo sanitti.
lamaan asitti wal agarre asumatti dhawaata keessa walitti michoomaa deemnee jechuudha. Isiinis weellistuma of dandeettee dhufte anis aadaa badee dhufe artiitti waliin fide bifa achirraa kaaneeti hireen waliin fide isiinis tasgabbooftuudha haala akkuma hawaasa keenyatti wal qorannee bifa saniin walitti makamuu dandeenya jechuudha. Kaamee amma toon isheen sirba kee akkeessuu dandeessi mana keessatti sirba walii akkeessitu? Wal gargaara wal akkeessuu qofa osoo hin taane fakkeenyaaf an gaafa hojii kiyyoo jedhu isiin haala hojjechuu hin danda'u. Keessattuu hojiin aadaadhaa yeroo baay'ee hojii gamtaati. Hojii wal gargaartuu hojjettu. Isiinis akkasumatu hojii sirba amma gurbaa karraichaa jedhu kana walaloo tokko sirba aadaa fudhannee walaloo tokko natu sirreessee jechuudha. Akkamitti jeneraalaas akkamitti gochuu dandeenya? Akkamitti sirba karrayyuu qofa osoo hin taane karrayyuu maayyuu karrayyicha akkamitti gochuu faarsuu dandeenya waan jedhu raayyaa dhufanii irraa kaaneeti. Wantoota tokko barreeffamaan wanti sirreessee fi jira jechuudha. Akka isiillee hin cimtuudha gara kanatti waan barreessuu qabdu walaloo aadaa kana sirriitti dandeesse intala aadaa keessatti guddattis waan ta'eef aadaan dandeesse achirraa kaaneeti gabbisaa deemne jechuudha. Egaa gabbisuun akkuma jirutti ta'e egaa isheen eenyu jechuun immoo hordoftoonni keenya mee sirba shirra waa jenneeti sirba shimmoo guutummaatti affeerraan. Hin dandeenye. Sagaleen jedhu anillee hin danda'a. Sirboota baay'ee qabdi isiinis achi keessa mootu baay'ee kan fudhatama argateef. Karrayyicha. Gurbaa karrayyicha warra fantaalee baase dullachaa sanan see jaalle ansin abdadhaa mamuu shakkeete intaa gamaa sanyii makooti kan abbaa gadaa sanyii makooti jetti. Baay'ee sirba bareedaadha keessaa yoo aadaa irrattidha aadaa karrayyuu faana wal qabata mee sirbicharraa ammoo daawwadhaati walitti deebina.
Shorri ke damata le burchukotina areri burchukotina areri ati samu garabo se yaru farufeto sirra rafa farufeto sirra rafa ufi qalbiti